Dr. Gammachuu Magarsaa hayyuun keenya waan gabaabaa akkanuu jedhaniif jaalalaaf kabaja guddaan gara waltajjiitti naafeera. Nu gidduutti egaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaas argameet jira. Gara boodaatitti waan isaan carraa kenninaafi gama dinagdee kanaan wal qabatee qabsoon dinagdee maal ta'uu qaba? Dr. Garannoo Kottaa. Baga gammadaniin jedha kuni katti himanis nama rakkisa maal jennaani baay'een keenya kitaaba yookiin macaafa katabu jechuun waan nuu gale natti hin fakkaatu. In fact waa katabu jechuun akka dubartii ulfaanii ciniinsifatanii miidhatanii dhaluu jechuudha. Baga of galtee siin jechuun barbaada. Atis jaartiin keessa. Kitaabi kun waa'ee dinagdeeti. Dinagdee akka Oromoon beekutti Oromoon qabeenyaadhaan wanni inni jedhu horii jedha. Horii. Birriidhumaan iyyuu horii jedha miti. Innaa horii jechuun waan horu jechuudha malee waan nyaatan jechuu miti. So kanaaf iyyuu horii aadaatu horataa jedha Oromoon. Nama aadaa qabutu horii qaba. Narran ilaalinaati Oromoon har'aa kun birriidha qaba malee horii sin qabu aadaa sin qabu. Soba warri qabna jettanii Oromoon beektaa horii gosatu horata horiin kan gosaatii jedha. Nama gosa qabutu gola qaba, nama gola qabutu gosa qaba jedha. Nuyi warra gosas qabu miti warra golas qabu miti kara deemtuudha. Kana beekuun barbaachisaadha. Horii wajjin yoo gosas golas hin horatin horii sin har'a horatan kun kan keessan miti. Guyyaa tokkotti waan isinirraa ooffachuun danda'amudha. Horiin aadaatu horata. Nuyi warra aadaa qabu miti. Kitaaba Itoophiyaa keessatti katabame hundumaa kan isin dubbiftan afaan Amaaraatti nan beeka. Fiqir Iska Maqaabirii dubbiftaniittu miti. Mee warri dubbiftan harka baasaa. Fiqir Iska Maqaabirii keessatti Oromoo eessatti argitan keessatti argitaniittu hin argine hin dubbifne yoos hin dubbifne hin jiru Oromoon achi keessa eewu Aggaafarii guddataa very good zabanyaadha jiruunsaa Itoophiyaa keessatti iddoon kee iddoo zabanyummaati. Admaas Baashagar waan jedhamu dubbiftanii beektu mee namni dubbiftan ofuma bar warri afaanuma Amaaraa kanaa hun dubbisin afaan Oromoo dubbiftu jedhee namni sin eegu hin jiru. Kun qaaniidha. Qaaniidha. Na dhukkuba yeroon akkas jedhu na dhukkubaadhaan jedhaayira. Dhukkubaadhaan jedhaayira. Maaliifi dubbiin kun dhugaadha. Uummanni hin dubbifne bilisoomuu hin danda'u.
duroomuus hin danda'u. Akka Oromootti hin duroomtani, akka alagaatti duroomuu dandeessu. Har'a iyyuu jira dureessi baay'een akka alagaatti kan duroome qabna. Kan keenya miti malee. Ani wanni guddaan fakkeenya guddaadha jedhee har'a argaa jiru kuni obboleessi keenya guutuun baga hoof kalte ammallee. Maaliif Oromoo miliyoonii 50-60tu jira jenna. Miliyoonii 60 kana keessaa namni matsaafa tokko katabee miti, katabuu isin gaafataa hin jiru. Namni matsaafa tokko dubbisee fixe nama meeqa ta'a? Nama miliyooniin tokko jira? Nama miliyooniin tokko jira? Oromoo miliyoonii 60 jettan kana keessaa namni birrii miliyoonii tokko lakkaa'ee beeku namni 500,000 jira? Hafa miiliyan jecha jira? Hin jirtan? Hin jiru. Maqaadhumaaf jira. Na Waaqayyo sinaa gargaaru. Waaqayyo hirriba kanarraa sinaa kaasu. Hirriba du'aatti jira. Kanaaf matsaafa dubbisuun namni matsaafa hin dubbifne hin bilisoomu abadan. Oromoo miliyoonii 50-60 kana keessa namni matsaafa tsaafee beeku nama meeqa ta'a? Nama 200 qabnaa jiran. Nama 200 qabnaa nama matsaafa tsaafe. Kun salphina guddaa. Baranneerra jennammoo. Dubbii isinitti dheeressu hirribaa ka'uun gaariidha. Wanni har'a argitan kun waan hirribaa isin kaasu haa ta'uu jedheetan Waaqa isiniif ofiifis kadhadhaa fayyaa ta'a. Umrii isaanii fakkeenya Dr. Gammachuu Magarsaan jechoonni isaanii taalalliidha, dhugaadha. Dhoksaan immoo fanxoon fayyisuu jedhu gaafa mammaakanii